Hai, harga fuune hordoftoonni seenaa bondi keessanuu akkam isiniin jedhee jira. Kana malees warroonni amantii musliimaa hordoftan hundaaf Ramadaan Kariim isiniin jedheera. Ramadaan gaarii isinii haa ta'u. Bakka isin jirtan hundatti kan biyya alaa kan biyya keessas bakkuma iddoo isin jirtan hundatti Ramadaan gaarii isinii haa ta'u isiniin jedha. Kanatti aansuudhaan sila liivi seene tanan isin dhiyeessa jedhee tananii liivi seene isin dhiyeessuudhaaf ammoo ijoollee baay'ee argachuu hin dandeenye yeroo natti tolutti isinitti toluu dhabuu dhiisuu danda'a. Kanaafuu natti hin tolle achiin isiniif dhiyeessuudhaaf gaafiif deebii garuu fuuldura waaqayyo jedhe irratti yaadee namootallee akkasitti kan argadhe deebiidhaan isin gaafadha. Isinisitti bohaartanii waan beeytaniin deebistanii ani beeyna mootiyyuu irraa barattanii rakkoo hin qabu. Garuu hadha mootiyyuu gaafii 5 isin qopheessee jira jechuudha. Gaafii 5 kanarratti yaaliidhaaf anaafillee yaaliidhaaf isinillee yaaliidhaaf akka isinii ta'u isin qopheessee jira. Innis maalidha? Dura gaafiitti osoo seeniin dura baacoo itti isinii baacoon maal jedha? Bara durii jedha baacoodha. Namicha wayitiitu farda 2 qaba. Farda 2 karaarra dhaabata. Osuma inni karaarra dhaabatu namichi tokko itti dhufe. Itti dhufnaan maal taatee ana manaa maal taatetti karaarra dhaabatta jedhee gaafannaan farda kana keessaa tokko leenjiin beeku nama leenjuu na barsiisuun dhabee ani immoo leenjisee hin beeku jedheen. Maal rakkoo qaba ree amman achi ofee too leenjisii barsiisee fidaa maal rakkoo qaba jedheeni fardicha irraa fuudhee deemee namichi farda irraa fuudhee deemee fardicha isaa leenjiin barsiisuuf inni gurguratee uffata qayyaratee isumatti deebi'e. Isatti deebi'e ammas namichichi sun farda 2 qaba. Lamaan keessaa tokko erga fudhatee itti gurguratee itti deebi'etti farda tokkichaan achi dhaabata. Ammallee namichummaa sun uffata qayyaratee itti deebi'ee maalimaa karaarra dhaabattaa jennaan akkanatti namni wayii farda si leenjii barsiisa jedhee narraa fuudhee deeme hagammaa natti hin deebisne jedheen. Farda akkanaati namicha akkanaati inni garuu isuma nama biraatti fakkaate jechuudha. Achi argee miti amma tana sin achi tarii amma naqee irraa si fida farda kana natti hin kennitu jedheen. Namichis garaa keessa shakkii naqaatuma ishii rakkoon qabu yoo turte maalan jedha jennaan kan duratti tirra kan ammaa haa caalu jedhii jedheen. Nama garrama miti osoo nama beeku ta'e kan duratti tirra kan ammaa haa caalu yoo jedhu san kanas akka dhabu beeksisuu isaati baacoodha. Kan duratti tirra kan ammaa haa caalu jedheeni. Hai, harga fuune hordoftoonni. Amma immoo gaafii isin gaafadha. Gaafii 1-5 na deebistan koomentii jalatti jechuudha. Nama argateef aniyyuu isinitti hima koomentii sanan dubbisa. Dirqama mootiyyuu dhaggeeffattanii koomentii barreessuu qabdan jechuudha. Akkanillee nama hagamtu irraa kana hordofaa jira jedhee beekuuf. Gaafii tokkoffaa hibboodha. Afoola afaan Oromoo keessaa hibboodha. Hibboo yoon jedhu hibib jedhama miti. Hibib as taa'ee gamatti waraane jedha. Gaafii tokkoffaa as taa'ee gamatti waraane. Gaafii tokkoffaadha. Gaafii lammaffaan gurraachi adiitti fincaa'e. Gaafii lammaffaa gurraachi adiitti fincaa'e. Gaafii sadaffaa mootiyyuu goojjoo gaaraa balballi 2 jedha. Irraan isanii deebi'a. Goojjoo gaaraa balballi 2. Afuraffaa uleen abbaan kiyya naa kenne hin badus hin cabus. Gaafii afuraffaa irra isanii deebi'a. Uleen abbaan kiyya naa kenne hin cabus hin badus. Gaafii 5ffaa walumaan nyaanna maaf huqqattaa. Gaafii 5ffaa walumaan nyaanna maa huqqattaa jedha.
gaafii shanan kana naa deebistan jechuudha koomentii jalatti naa kennitanii gaafii tokko haga shaniitti hin deebistan jedhee yaada baay'ee laaftuudha waan ta'eef hin argattanii of fuuldura mootiyyuu yoo waaqayyo jedhee kan kana caala'u baay'atus ulfaatus isiniif nan qopheessa jedhee yaada hadhaaf anaafis yaalii isiniifis yaalii haa ta'u irratti hirmaadhaa koomentii jalatti barreessuu hin dagatinaa isiniif jedha. Amma immoo gaafii isin gaafadha.